Ashamarka foonii jira jirtu nagaan jaalalli tokkummaan bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Hordoftoota YouTube chaanaala keenya akkam jirtu nagaa keessanii ana bira hunduu nagaadha galata waaqa haa ta'u. Nagaa kootti aansuudhaan immoo baga gammaddan akkuma argaa jirtanii sooshaal miidiyaa gubbaarratti lammiileen keenya biyya Saawud Arabiyaa keessatti mana hidhaa dararaa fi rakkina gurguddaa keessa turanii muraasni gara biyya isaanii galanii jiranii ammallee haalli biyya Saawud Arabiyaa irra jiru baay'ee ulfaataa fi lammii keenyaaf haala fokkisaa keessa waan jiranidhaa fi ammasi waaqayyo kan nu gargaaru akkaataa amantaa keessaniitiin rabbiin akka kadhattanii waaqarraatii kadhatanii waan hin amneedhaa fi kanaafis deebiin akka ta'u akka dhufu haalli akka mijaa'u gara biyya isaaniitti karaa nagaa fi bilisummaa qabuun akka isaan galanii kadhata keessanii irratti hin dagatinaa jecha viidiyoon irra qabadheetii dhufe akkuma barannee viidiyoo darbee irratti haala ittiin rifeensa keenya qulqullina isaa eeggannuu fi akka dheeratullee bakkuma jiruttis immoo bifa gaariin akka nu mul'atu shaamboo fi qibaatiiwwan akkamii akka fayyadamu kan jedhu ammanaaf galii yookaan amma nufi kootti fayyadamee faayidaa isaa miidhaasaa beekii adda baasee isinitti meetiin ture warroonni jaallattan laayikii sabiskiraayibis gootaniitu galatooma akkasumallee hirmaannaa keessan baay'ee gadi bu'aadha. Isin komachuu kootu hin taane wal jajjabeessinee yaada qabnu yoo walii qoodne kan ani beeku isin hin beektanii kan isin beektan immoo ani waan hin beekneedhaaf amma beekumsa keenya walii qooduun gaariidha. Sana keessa immoo wanta tokko tuffatanii bira kutanii darbuurra itti goranii ilaalanii faayidaa isaas ta'e miidhaa isaas ta'e adda baasanii beekuun miidhaa namarraan gahaa jedhee hin yaadu akka kootti jechuudha. Maatii ammayyaa maatii chaanaalii kanaa ta'uu barbaaddan sabiskiraayib godhaatii notifikashinii gadhiifamuu dhadhaatii nu waliin hirmaadhaa isiniin jecha yoo jaallattan laayik godhaa piliis hiriyoota keenyaaf immoo sheer godhaa warra dhageenya warra hin arganneef jecha viidiyoon har'a isiniif qabadhee dhufee qibaatii bitee fi shaampoon bitee sanarratti isinitti agarsiisuuf jechuudha. Sana otoo isinitti agarsiisiin dura ijoollee lama karaa telegiraamii jechuudha karaa giruuppii telegiraamii jechuudha gaaffii na gaafattanii turtanii viidiyoo darbe irratti gaafa mataa keessan miiccanii qabaatatti dibdanii erga xumurtanii booda quxuxxurii hojjedhaa yookaan tursii hojjedhaa isiniin jedheen ture. Warra argitanii warri hin argine immoo viidiyoo darbe irratti gara duubaatti deebitanii dhaggeeffachuu ilaaluu dandeessu. Viidiyoo roobantan immoo jalqaba haga xumuraatti yoo ilaaltanii isin fayyada isiniifis gaariidha jedhee yaada. Gaaffii karaa telegiraamii ijoolleen lama na gaafattanii toosti jechuun maal jechuudha namootni turtanii dhimma rifeensaa irratti afaan biraatiin yookiin afaan amaariffaatiin baay'inaan babal'atee hin hojjetama. Akkaataa rifeensa keenyaa kunuunsinu qulqulleeffannu qibaatiin akkamii akka nu fayyadu shaampoo akkamii kondiishinarii wanti garaagaraa dibata akkamii akka fayyadamnu baay'ee bal'inaan irratti hojjechaa jiru afaan biraatiin jechuudha. Garuu afaan keenyaatiin iddoo baay'eetti hirmaannaa keenya yookiin kan irratti hojjetan ijoolleen hojjetanii xiqqaadha. Kanaaf haaraa isinitti ta'uu danda'a malee toosti jechuun waan haaraa miti isiniin jechuu barbaadeen haa ta'u waan na gaafattaniif galatooma. Ammas gaaffii biraa yookiin komii yoo qabaattanii karaa firiidemii taatanii na gaafachuu dandeessu. Anis amma dandeessiniif deebisuu nan danda'a jecha. Toosti jechuun maal jechuudha isin jettan irratti toosti jechuun kunoo akka kanaati jechuudha. Kunoo toosti jechuun bakka lamatti micciiruu baay'ee bareeda. Fayyummaa rifeensa keenyaaf illee baay'ee gaariidha. Kunoo ammallee tokko akkas godhee isinitti agarsiisuu nan danda'a. Kunoo toosti jechuun kunoo waan akka kanaatti hojjetamu jechuudha. Kunoo akkasumatti salphaamatti kan hojjetamudha. Toosti jechuun isa kanadha. Quxuxxurii immoo namni hin beekne jira jedhee hin yaadu. Egaa quxuxxurii warri jaallattanis hojjedhaa rakkoo hin qabu miidhaa isinirraan hin ga'u rifeensa keessanii baay'ee bareeda isiniif ta'a jechuudha. Amma hiikamee taa'urra yeroo yerootti guyyaa tokkos ta'e lamas ta'e haga guyyaa 3-4tti rifeensa keessan erga miiccanii qibaatitti dibdanii waan hundumaa xumurtanii booda quxuxxurii yoo hojjettanii guyyoota murtaa'anii booda yoo gaafa hiiktanii hin caccabu hin buqqa'u hin citu akkaataa ajajamtan yookaan immoo viidiyoo daawwattanii booda shaampoo akkamii qibaatii akkamii akka fayyadamtan rifeensi keessan illee kan akkamii akka barbaadu erga beektanii booda kana yoo gootanii rifeensi keessanii haalli irra jiru baay'ee dabalaa fi bareedaa isiniif ta'e argamaa isiniin jechuu barbaadeen. Kanaafuu gabaabumatti warri na gaafattaniif toosti jechuun maal jechuudha warra jettaniif toosti jechuun kun waan akka kanaati jechuudha.
bakka lamatti qoodamee kan akka finyoo yookaan wadarootti micciiramu jechuudha. Baay'ee bareeda, baay'ee namatti tola. Rifeensa keenyas fayyaa buleessa ta'ee argama jechuudha yoo kanatti hojjetattanii isiniin jechuun barbaada. Kanatti aansuudhaan shaampoon bitee isinitti agarsiisuu fi shaampoo inni kun kondiishineeriidha. Kondiishineerii avokaadooti jechuudha. Kondiishineeriin avokaadoo baay'ee gaarii fi ariifii kan ta'e baay'ee kan nu gargaaru jechuudha. Avokaadoon guddina rifeensaaf illee miidhaginaaf illee akkasuma fuula keenyaaf illee baay'ee barbaachisaa waan ta'eef kun kondiishineerii avokaadooti jechuudha kan ani bitee jiru. Isinitti mul'ata jedhee yaada. Kun immoo shaampoo jechuudha. Kun shaampoodha. Kun shaampoon kun baay'ee gaariidha. Ani itti fayyadameera. Yeroo baay'ee shaampoo kanattidha kan ani fayyadamu. Kondiishineerii garuu dhaabbataa miti kan ani fayyadamu. Almost isa kanatu baay'ee gaariidha. Avokaadoo kondiishineeriin baay'ee rifeensa keenyaaf lallaafaa kan ta'e jechuudha. Kan biraa kondiishineerii avokaadoo shaampoon kunoo isa kanadha. Isinitti mul'achuu danda'a. Kunoo laaltanii suura isaallee iskiriinshootii gootanii kaastanii deemtanii gatii salphaatiin suuqirraatii kan argachuu dandeessanii jechuudha. Baay'ee waan isinitti immoo wanta itti maallaqa keessan fixanii yookaan immoo qibaatii garaagaraa gatii gurguddaa akkasumas orderii gootanii miti kan isinitti maa jiru wanti salphaa gatii salphaa yookiin qarshii salphaatiin bittanii rifeensa keessan immoo isiniif bareechuudha. Kan isinitti mee vaaziliinii kana kanaan dura isinitti agarsiiseera. Baay'ee gaariidha. Normaal vaaziliiniidha. Kunoo kanas isinitti agarsiiseen ture yeroo darbe jechuudha. Kunoo kana fixee as keessaatii fixeen jira. Kana fixee amma kunoo kana bitee jechuudha. Faayidaa isaa waan hin argeef yeroo baay'ee deddeebi'ee kanan bitu kanadha. Isinis akka itti fayyadamtanidha. Hawwiin koo waan fayyadee isinillee akka fayyadu waan naan miidhe immoo isin immoo irraatii akka deebitanii jechuudha. Kaayyoon koo. Kanaaf qibaatii dabalataa ani bitee kunoo kanadha. Qibaatii kana ani bitee ittiin kanaan dura ofii kootiin binne jechuudha. Mucayyoo gwaddinyaa koo wayiitu bittee isheen bittee itti fayyadamtee isheerraatii gimmaashadha kan isheen naaf kennite ilaaliitii fayyadaminaan jette jennaan gaafan qibaatii sanatti fayyadamu waaw baay'ee kan namatti tolu rifeensaa fi kan lallaaffisu kan luuccessu bakka faayidaan isaa baay'eedha kan isiniin jechuu hin danda'u. Inni kun maqaan isaa inni kokonaat ooyilii foormulaa jedha. Kokonaat ooyilii foormulaa dheerinaaf illee hin gargaara jedha. Ani irra caalaatti kan isinitti rifeensi keessan hin dheerata jechuu jala muree jechuu hin danda'u. Rifeensi kan dheeratus kan hin dheerannes jira. Rifeensi keessan kan miidhagsus akkaataa qabannaa keessaniiti. Wanti isin beekuu qabdan jechuudha. Qibaatii kana fayyadamee shaampoo kana fayyadamee akkas na miidhaa akkasiin irraan ga'ee kanadha jettanii waan meeqa keessa galurra irra dhaabbattanii yeroo itti kennitanii qibaatii fayyadamtanii fi shaampoo fayyadamtan yeroo itti kennitanii erga fayyadamtanii booda miidhaasaa fi faayidaasaa beekuu dandeessu malee har'a kana fayyadamtanii borsana fayyadamtanii ibsaan sana fayyadamtanii orderii gootanii onlaayinii irra waan margitan fayyadamtanii waanuma sooshaal miidiyaa irratti hojjetamu hunda gaafa fayyadamtan kun miidhaaf sin saaxila malee faayidaan tokkollee keessaa isiniif hin argamu. Isiniin jechuun barbaada. Kanaaf kuni jechuudha. Ani kunoo faayidaa isaa argee dura namarrattidha kanan argee malee kanan dura hin fayyadamne. Akkuma isiniin jedhee viidiyoo darbee irratti akkuma isiniin jedhee kana faadha kanan fayyadamu. Yeroo tokko darbee heer fuudhii jechuudha. Amala kun qabu amala rifeensa bubuqqisuuf keessaa qaba isiniin jedheera kana faadha kan hin fayyadamu malee kokonaat ooyilii kana hin fayyadameen beeku garuu gaafan argu faayidaan isaa baay'ee guddaa kan ta'e waan ta'eef kunoo anis bitee itti fayyadamuufin jedha. Kunoo hin banne jechuudha. Kunoo akkuma biteetti jira. Kanaaf isinis bitattanii akka itti fayyadamtanii maallaqa xiqqaatiin kan isaan simbitanii kana caalaayyuu baastanii warri aarsaa kaffaltanii bu'aa malee jiraattee sin jirtu
Viidiyoon keenyarraa kan fakkaataa kan hafe kanadha. Faaqqee yookaan kan ittiin miidhoon kan ittiin mataa filtan murteessaa ta'uu qaba. Fakkeenyaaf rifeensi keessanii kan jajjabaatudha yoo ta'e uumammaan rifeensi keenya kan tokko lallaafaa kan tokko jajjabaataadha. Kan jajjabaatu yoo ta'e miidhoo akka kanaatiin kan filtan yoo ta'e inni kun isin jalaa miidha malee isin hin fayyadu. Maaliif rifeensi keessan jajjabaataadha. Kun immoo kun ol kaansa akkuma argitanii xixiqqaa waan ta'eedhaa fi akka jirutti rifeensa sana hin kukkutaa jechuudha. Kanaafiyyuu qas jettanii tasgabbooftanii waan akka kanaafaa osoo bitattanii baay'ee isin fayyada. Nama kun baay'ee nan fayyadu. Maaliif xiqqoo rifeensi lallaafa jechuudha. Baay'ee isin lallaafaa miti, baay'ee jajjabaataa miti, jidduu magaleessadha. Yeroo baay'ee kanan baay'een jaalladha. Baay'een itti fayyadama. Kana fayyadamu garuu kunis ni jira. Akkasuma biraan illee ni jira. Kanatti jechuudha. Kana ni fayyadamu. Kanaafuu rifeensi keessan jajjabaataa ta'ee miidhoo akka kanaallee bittanii itti fayyadamuu dandeessu. Kanarra immoo kan caalus kanarra xiqqaanis jira, kanarra guddaanis jira. Kan isiniif ta'u bakka laaltanii jechuudha. Kan isin fayyadu laaltanii bitattanii itti fayyadamuu dandeessu. Isiniin nan jedha gammatti waan wajjin turtanii fi galatoomaa viidiyoon har'aaf qabadhee isiniif dhufe kana fakkaata. Egaa akkuma maleeffatame isinis immoo yoo jaallattan laayik godhaa, please hiriyoota keenya biroodhaaf sheer godhaa. Maaliif ijoollee baay'een rifeensi koo akkas na jalaatiin na jalaa bubuqqa'ee bakka kana addarraatiin achi dhume jedhanii maallaqa isaaniillee fixanii bakka wayi rifeensa isaaniitti namni wayi qarshii isaaniitti namni onlaayinii irraa bittanii otoo faayidaa sana argin otoo fiichee sana dhaabattanii yeroo itti kennitanii kan isin miidhuuf isin hin miine adda hin baafatini waa biraatti hin fayyadaminaa jedhamtan yeroo baay'een gorfamna garuu kan itti fayyadamu baay'eedha. Waan dhageessan hojiirra oolchaati gaafa sana itti milkaa'uu dandeessu. Isiniin jechuun barbaada. Gammatti waan wajjin turtanii fi irra deebii galatooma. Sheer godhaa hiriyoota keessan biroodhaa fi akkasumas immoo yuutuubaroota biroo hojii garaagaraa irratti bobba'anii hojjechaa jiranii bira dhaabbadhaatii gargaara. Ilmaan Oromoo isiniin jedha baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja. Galatooma ta'u.